Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan dhiifama nagaan ko bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'allee meeshaa ajaa'ibaa kan obboleettii keenya tokko qabadheen kara keessan dhufee too jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni yaada qabdanis hoggaa jiraattan yaada keessan koomentii jalatti na teechisuun dagatina. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka kichiin kaabineettidha. Akkasuma macaafama dandaraadha. Meeshaaleen kichiinii kun asirra daradaramee too jira jechuudha. Maashiniiwwan hin hafne, istoofiin hin jiranii, kan bunaa ni jiru. Wanti hunduuyyuu kan daabbootti dhiyeessan faashiniidhaan kan dhufe kan daabboo kan biddeenii qalxaf kan jedhe akka kan duraanii laastikii sana hin ta'in zabanaawiidhaan jechuudha. Kanniin hunda isaayyuu gatii isaa isiniifan hima. Baay'izawwee gatiin barana jijjiiramee jira hundi isaatuyyuu jechuudha. Ka hoggaa guunnee jira fulbaana hoggaa guunnee isinitti maan ture. Egaa kan barreen gaddaatiin gatii kana isinitti hima jechuudha. Kan daabboo kun baay'ee guddaa miti. Gatiin isaa akkasuma waa'ee rakabootii kanarraa dubbadha. Rakabootiin kun nama biraatiif illee galchee rakabootiin kun biyaansi mana 4-5 bara darbe kana keessa galchee jira jechuudha. Rakabootii kana gooldi karariidhaan kana jechuudha. Dimlaayitii miti rakabootiin kun kan beektanii warqaammadha. Wanniin isaa mastaawutiin isaa ribooshiidha. Saayiziin isaa ijoollee xiqqaa fi guddaa lama bichaatu jira. Xiqqaa fi guddaa kan xiqqaanii sinii 12 bichaa qaba. Guddaan 24 qaba. Kanaan alatti kan 24 ala qabu hin jiru. Rakabootiin hubadha. Maaliif namni akkanatti rakabootiin xiqqaadha naan jedhetu jira ijaa ta'eef jechuudha. Guddaan isaa 24 qaba. Sinii 24 qabuun bite. Bakkuma hundattuu kanan galchee biyaansi bakka 4 bakka 5 galcheen jira birraa darbe kana keessa jechuudha. Amma hoggaa haarawaa akka biyya kanaatti eegallee jirra waan ta'eef reef hoggaa kana odoonteen kan darbe irratti birraa darbe ganna wal qabatee bakka 5-4tti galcheen jira. Kan 24 qabuun galche. Kanaan alatti rakabootiiwwan yoo hojjisiistaniin alatti sinii 24 oliin qabu argachuu hin dandeessan. Amma siniiwwan Dubaayii wanni warra rakabootiiwwan Dubaayii amma seenanii ijoolleen bitaa jirtuyyuu jechuudha. 18,000 15,000 gurguramaatu jiru Dubaayii warqaamman rakabootiin Dubaayiyyuu 24 qofa qaba. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Innumtuyyuu 24 qofa qaba. Bal'ina waan feetan godhaa saayizii rakabootii tokkodha. 12 yookaan 24 dha jechuudha. Kanarratti ofii gulleen gowwoomsinaa namallee ceebbesinaa isiniin jechuufani maaliif rakabootii abbaan asin butu achi hin butu. Yookaan kan 12 filattu yookaan kan 24 filattu. 24 guddaa isa dhumaati. Kan isa caalu hin jiru. Waa'ee rakabootii kanaatan isinitti maatoo jira. Rakabootii isa warqaammaa kana jechuudha. Dimlaayitii fi warqaammaan kun garaagarummaa qaba. Dimlaayitii ani lixa Oromiyaatti illee ergeetan jira. Naannoo biraatii dhabameetu jechuudha. Adaamaa fi Finfinnee irratti baay'inaan kan argamu. Kunniin isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan meeshaan obboleettii teenyaa maashiniin kunooti. Beekatiifan isinitti qabe wanni kun barreeffamni kun tokkoffaa kan ta'edha jechuudha. Filatamaa kan ta'edha. Maashiniiwwan akkanaa kana yoo bittanillee bakka feetanitti yoo bittan yeroo baay'ee isin bililiccinnati osoo hin ta'in waan ana isinitti gorsu jiraate taanaan bililicci osoo hin ta'in meeshaa xiraatii qabu. Meeshaa borutti bultan amma ani ayyaantu dirgam biyya harabaatii galee meeshaa tokkichattan fayyadamaatoo jira. Soofaa ta'e, xarabbeezaa ta'e, qumsaaxinii ta'e, wanna mana keessatti sahaanidhaan ta'e yerumaan galee kanan bitadheedha jechuudha. Biyya keessatti bitadhe ergasii naarkaa wanti badi tokko hin jiru. Soofan kootillee jechuudha. Kanumaan ofii kootii fayyadamuun isinii oolche. Dursaa ofii kiyyaafan itti fayyadam achiin akkasitti fayyadamtan qilleensarra oolche. Kanaadha isiniin jechuu jaaladhaa. Yeroo baay'ee waan gaarii ta'e filachuu yaala. Aguman haasa'u kanan galchalleedha meeshaallee jechuudha. Tokko namni isin meeshaatti kennatan murteessaadha. Namni meeshaa keessan isinii eegu biyyatti illee murteessaa ta'uu qaba. Obboleettii tana kichiin kaabineettidha. Meeshaan kuuwwan akkuma argaa jirtan kana ammas irra deebi'een dubbadha. Maashinii shunkurtiitu jira. Baay'izawwee maashinii shunkurtii kun hoo maabiraatiin illee bade kan harkaan daakamullee of keessaa qaba jechuudha. Tokkoon baasee isinitti waan hin argisiisiniifan malee. Masoobiin biddeenitti isin jira. Kan qoshaashaa keessa galfatanii isin jira. Isiniin jechuun jaaladhaa. Akkasuma firiijin isin jira. Egaa meeshaan kun eessa deemaa? Dodolaa deemaa. Magaalaa Dodolaa deema jechuudha. Guyyaa har'aa fe'amaa akka argaa jirtan kan rakabootiiwwan kun kana saayiziin isaa baay'ee guddaa ta'edha. Sinii 24 kan qabudha. Isiniin jechuun jaaladhaa. Kichiin kaabineettiin kunillee baay'ee bareeda. Gubbaa isaa kun olaala isinitti mul'atu wannidha jechuudha. Tu'afamee akka wanni miti. Kan bishaan hin dabarsinetu iyyuu afame akka isinitti mul'atu kan
akkan gadi qabeetu waraabe akkasinitti mul'atuuf kichiin kaabineettiin haala kanaan hojjetama. Malee yookaan miidiyeessi qofaa hin hojjetamu maaliif kichiinii yeroo baay'ee bishaan tuqa ijaa ta'ee fi bakka feetanitti soojisiifattan kana waliin akkasini deemu taasisa. Tanaashiidhaa irraa ka'aa yoggaa fe'amu achiin booda manatti galeet rakkabamaa isiniin jechuun jaaladhaa kun sirrittan xiraatidhaan isinitti mul'isaatoo jira. Ammallee taanan sammuu keenyafis hojii keenyafis xiraatidhaan kan galchaatoo jirru. Wal eebbisa isiniin jechuun jaaladhaa nagaan itti haa galchuu. Kichiin kaabineettidha. Macaafa madandaraadha. Disiriingidha kan hojjetame isiniin jedha amma ka gatiiwwan isinitti mukeessa kan daabboo tana yeroo baay'ee daabboo fi kan biddeenii tuni tun 500 tun 600 jechuudha. Kana ishiidha kan hin beekne kumatti na fiige dhiifama. Jettanii mataan qabatina jechuun yeroo baay'ee meeshaaleen kanneen hin bitama waan ta'eef afaan itti na dhufe isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee babbareeddi. Birriin tun xiqqoodha. Kaardii ittiin guuttatan birrii kaardiiti jechuudha. Kan daabboo tanaa fi kan biddeenii tana meeshaa warri bitattan bitachuu dandeessu. Isiniin jedha as keessatti masoobiin baay'ee waddadee jira. Masoobii Adaamaa keessatti bituun baay'ee natti ulfaachaa jira. Gatii kaleessatiin hin jiru. Gatii kana jedhee dubbachuudhaaf baay'ee natti ulfaachaa jira jechuudha. Wantoonni hin daballe hin jiru. Meeshaaleen aadallee dabaleetoo jira. Akkasuma tanaan dura warra hojjisiifattan gingilii meeshaa aadaatiin hojjetamu baay'ee daran gatiin isaa ol ka'aa fi dabalaa kan ta'edha jechuudha. Dursaa dubbachaa tuman ture yeroo darbee. Kana isiniin jechuu jaaladhaa hedduu bareedaadha meeshaawwan kun warroonni macaafa madandaraallee bitachuu barbaaddanii isiniin jechuun jaaladhaa. Akkasuma wanniiwwan kunillee kan qoshaashaa keessa ta'an kun bittanii galfachuu hin dandeessan. Baay'ee gatiin ishii xiqqoo taatedha jechuudha. 500 bitamti. Galfachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Gatiin isaa guddaa ta'eeti miti. Waanuma taaksii yookaan kaardii guutamtuudha waan ta'eef baay'ee nama fayyada. Disiriingiin tun hedduun jaaladha. Baay'ee kichiin kaabineetti inni qalamiin kana dibame malee osoo adiin ta'e baay'ee kana caalaa fakkaatedha. Mastaawutiin isaa baay'ee guddaadha. Iddoon taanitti fayyadaman jira. Madandaroon isaatii fi masaabawwan isaanii bakka lamaan jiranii